General Hadasa Barru General Bako Bututi Baro Tumsa Karabagada Haile Fida Magasa Bari Jarjatani Warumarat Fakki ko baye ya doge ijatu baye gadda cuma ada tegan ajaru oke sara ugen ajaru desa Muharat tuh ya dua ko karena itu di kisah dulu itu ada dulu Jawahar Muhammad Kapsa Iman Oromo Iman dia kan Gano buta namni social media ra jiru namni ni wanyo fakkaatu gaafa qabsoo master planis fakkiilee qabsoo san jala kisan hedduu hojjechuudhaan kan beekamu yeroo namni kana galus kan inni ambo namni meedee waadaa galatan suuratti jire akkani waadaan galatan akkani irraa fannoorna godhe keessaa idamu dura jiroota muraasa dura suuraalee kana akka hojjechuu barbaadu natti hime akkasuma eegale hojii san sun jidduutti hin dhaabin hojii san xumuree amma immoo gara biyya dhaaboo fide warra qabsoo kanaafis aartii oromootiinis uummata guddaa gumaachaa jirudha. Artistoonni keenya jajjabeeffamuu qabu, deeggaramuu qabu. Seenaa keenyas, aadaa keenyas, afaan keenyas, eenyummaa keenyas akka guddifnuuf qabsoo keenya akka cimsuuf waan gargaaraniif jajjabeeffamuu qabu. Akkasumas jabaatu si jedha. Ofne bane shakaritti ushaniin bitata ushan tamam bitagarini ya alama tawe ha antola labanini ya marre yoduke jabanga pabanini ya marre yoduke jabanga ya ambo ke salola ata shakar kae matani apani sodue ilmatiram badu matani pure aga tu oso mas ilmati pure aga so más